Ingiliffaa osoo itti rakkanne salphatti haasoo ni barbaadda. Wantoota akka salphatti haasofnu nu godhan keessaa inni tokko jechoota guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamnu baruudha. Kutaa irraa kanaanis jechoota akkaan barbaachisoo ta'an san keessaa tokko kan ilaallu ta'a. Xumura irrattis nuuf galee moo nuuf hin galle kan jedhu ilaaluuf gaafii muraasa wajjin hojjenna. Hanga xumura viidiyoo kanatti yoo kan faana turtan ta'e waan baay'ee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Welcome to our channel. In our today's class, we're going to be learning one of the very important vocabularies. As you all know, the first step of speaking skill in any language is to learn words first, and then the second step is to bring words together to make short sentences, and then turn short sentences into longer and complex sentences. All you need is to just stay with us until the end of this video to be able to learn more about it. Having said so, today's vocabulary or word is called make. Do you know how to use make in a sentence? Don't worry about it, because we're gonna see it together. Baga dhuftanii kutaa irraa kana keessatti wanti ilaaluuf deemnu waa'ee vocabulary ti yookiin immoo jechootaati. Akkuma beekamu namni tokko afaan kamiyyuu haasa'u dura jechoota baratu qaba. Jechaa fi jecha walitti fiduudhaan hima uuma. So steepileen yookiin immoo sadarkaaleen hima itti ijaarru kan dura jechoota barachuudha jechuudha. Erga jechoota barree booda jechootaa fi jechoota walitti fiduudhaan hima barbaannu uumuudha jechuudha. So kutaa irraa kana keessattis jecha nuti ilaaluuf deemnu jecha haasawa nuti guyyaa guyyatti goonu keessatti akkaan nu barbaachisuudha. Innis make jedhamuudhaan beekama jechuudha. Waan hundaafuu itti seennee haa ilaallu. Let's get started. So akka jalqabatti jecha yookiin wordii make jedhuu fi happy jedhu walitti finne hima gabaabaa yookiin immoo short sentence ka jennu kana irra haa ijaarru. Alright, fakkeenya jalqabaa maal jedha? Make me happy jedha. Jecha make jedhuu fi happy ka jedhutti jecha muraasa ida'uudhaan hima gabaabaa ijaarree jechuudha. So maal jedha? Irra deebinee dubbisuudhaaf make me happy. Make me happy. Hiikni isaa maali? Na gammachiisii jechuudha. Nam tokko akka si gammachiisu yoo barbaadde so make me happy jettaanii jechuudha. Kan itti aanu make him happy. Make fi himii fi happy ka jedhu jecha sadi qofa walitti daballee hima ergaa dabarsuu danda'u tokko ijaarree jirra jechuudha. Make him happy jechuun isa gammachiisi. Okay? Kanuma kana fakkaatu make her happy. Make her happy. Her jechuun ishee yoo ta'u, make her happy jechuun ishee gammachiisi jechuudha. Bifuma kanaan yooniin isaan gammachiisi jechuun barbaades make fi happy jidduu them galchuu jechuudha. Fakkeenyaaf make them happy. Make them happy. Make them happy jechuun isaan gammachiisi. Okay? Gara biraatiin immoo nu gammachiisi jechuu kan barbaadu ta'e make us happy. Make us happy jenna jechuudha. Kana jechuun nu gammachiisi jechuudha. So akkuma agartan jechuma lamaan kan waliif finne jecha tokko qofa itti daballee hima guutuu dabarsaa jirra jechuudha. Fakkeenyi inni xumuraa maal jedha? I'll make you happy. I will make you happy. Dafnee yeroo jennu I'll make you happy sin gammachiisa jechuudha. Kun immoo wanta gara fuulduratti ta'u agarsiisa. Ganaa si gammachiisuuf ta'a jechuudha. So si gammachiisa jettee nama tokko gizee abdachiistu I'll make you happy jedhaa jechuudha. Amma immoo make fi don't ka jedhu walitti finne hima gabaabaa irraa haa ijaarru. Fakkeenya jalqaba maal jedha? Don't make me say that. Don't make me say that. Kana jechuun akkaan akkas jedhu nan godhinii jechuudha. Wanta jechuu barbaaddu waan badaa wayii ture. So akkaan akkas jedhu nan godhin jechuu barbaadde maal jetta? Don't make me say that. Don't make me say that. Fakkeenya inni itti aanu don't make him say that jedha. So hima tokko yeroo ijaartan pronounota kana keessa olii gad oofuudhaan jijjiiruudhaan isa, ishee, ana, isaan, nuyi kan jedhu irra oofuudhaan hima ijaartanii jechuudha. Afaan akkasitti baratama. Fakkeenyota aanan isinii kan kanarra dhaabbattanii jechoota itti jijjiiraadhaa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. So kanaafu don't make him say that jechuun inni akka akkas jedhu hin godhin yookiin hin taasisinii jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu don't make her say that. Don't make her say that jechuun isheen akka akkas jettu hin taasisin yookiin hin godhin jechuudha. Dafnee yeroo jennu don't make her say that. Kan itti aanu don't make them say that jedha. Don't make them say that jechuun isaan akka akkas jedhan hin godhinii jechuudha. Don't make us say that. Don't make us say that.
Kana jechuun immoo akka akkas jennu nu hin godhinii jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu I don't make you say that. I don't make you say that jedha. Akkana akka jettu sin godhu yookiin akkas akka jettu sin taasisu jechuudha. Dafnee yeroo jennu I don't make you say that. I don't make you say that. Okay, amma immoo make fi why don't kan jedhu walitti dabaluudhaan hima akkam ijaaruu dandeenya. Asirratti why don't kan jedhu maaliif hin jechuudha jechuudha. Maaliif hin erga jedhame booda himni kun karatti rarra'ee hafee jira. Maaliif hin dhuyne maaliif hin wanta yeroo san haasawuu barbaadan itti dabaltu jechuudha. Fakkeenyaaf why don't you make us tea? Why don't you make us tea? Maaliif shaayii nuuf hin dhaabne jechuudha. Dafnee yeroo jennu why don't you make us tea? Why don't you make us tea? Kan itti aanu why don't he make us tea? Why don't he make us tea? Maaliif shaayii inni nuuf hin danfisne jechuudha. Inni maaliif shaayii nuuf hin danfisne jechuudha yookiin nuuf hin dhaabne. Dafnee yeroo jennu isa kanas why don't you make us tea? Why don't you make us tea? Kan itti aanu why don't she make us tea? Why don't she make us tea? Isheen maaliif shaayii nuuf hin danfisne yookiin nuuf hin dhaabne. Kan itti aanu why don't she make him tea? Why don't she make him tea? Isheen maaliif shaayii isaaf hin dhaabne jechuudha. Dafnee yeroo jennu why don't she make him tea? Fakkeenyi biraa maal jedha? Why don't he make you tea? Dafnee yeroo jennu why don't he make you tea? Inni maaliif shaayii siif hin dhaabne jechuudha. Fakkeenyi inni biraa immoo maal jedha? Why don't we make tea? Why don't we make tea? Kun immoo nuti maaliif shaayii hin dhaabne jedha. Dafnee yeroo jennu why don't we make tea? Amma immoo make jecha jedhuu fi laugh jecha jedhu walitti fiduudhaan hima irra haa ijaarru. Asirratti laugh jechuun kofluu yookiin kolfuu jechuudha. Fakkeenya akka jalqabatti ilaallu maal jedha? Make me laugh. Make me laugh jedha. Make me laugh. Na kofalchiisi. Kun immoo maal jedha? Make him laugh. Make him laugh. Isa kofalchiisi. Saffisaa yeroo jennu make him laugh. Make him laugh. Kan itti aanu maal jedha? Make her laugh. Ishee kofalchiisi. Dafnee yeroo jennu maal jenna jenne? Make her laugh. Make her laugh. Kan itti aanu maal jedha? Make them laugh. Make them laugh. Isaan kofalchiisi. Dafnee yeroo jennu maal jenna jenne? Make them laugh. Nu kofalchiisi jechuu barbaanne maal jenna? Make us laugh. Make us laugh. Isiniin kolfisiisaa jechuu barbaanne maal jenna? Kan warra dhaabbanne maal jenne reefu will kan jedhu fayyadamuu qabna. I will make you laugh. Dafnee yeroo jennu akkam jenna jenne? I'll make you laugh. I'll make you laugh. Isiniin kolfisiisaa jechuudha. Gana yookiin immoo willii nun kofalchiisne nu kofalchiisuuf deemaa jechuudha namni sun. Gochi kun hin taane jechuudha gana yookiin immoo willii ta'uuf ta'a jechuudha. Nama tokko maaltu si kofalchiisa jettee yoo gaafachuu barbaadde immoo what make you laugh? What make you laugh? Maaltu si kofalchiisa jechuudha. Nan kolfisiisin yookiin immoo nan kofalchiisin jechuu yoo barbaadde immoo maal jetta? Don't make me laugh. Don't make me laugh. Yookiin immoo please don't make me laugh. Maaloo nan kofalchiisinii jechuudha jechuudha. Amma immoo jecha make jettu irratti cry daballee cry jechuun booyuudha. Hima akkam ijaaruu dandeenya akka jedhu ilaallu. Fakkeenyi inni dura make him cry. Make him cry. Akka inni boohuu godhi yookiin immoo isa boochisi jechuudha. Dafnee yeroo jennu make him cry. Kan itti aanu make her cry. Make her cry. Isheen akka boochu taasisi yookiin immoo ishee boochisi jechuudha. Isaan akka booyan taasisi yookiin immoo godhi jechuun barbaade maaliin jedha? Make them cry. Make them cry. Isaan akka booyan taasisi. Okay? Saffisaan akkam jenna jenne? Make them cry. Sim boossisaa jechuu yoo barbaanne yookiin immoo sim boochisa jechuu yoo barbaanne akkam jenna? I will make you cry. Dafnee yeroo jennu I'll make you cry. I'll make you cry.
Simboochisaa jechuudha yookiin immoo simboosisaa jechuudha. Loqodarraa loqodatti adda adda jechuudha. Okay, simboosisaas ni jedhama, simboochisaas ni jedhama jechuudha. Naannoorraa naannootti loqonni adda waan ta'eef jechuudha. Nama tokko maaltu si boosisaa jettee yookiin immoo si boochisa jettee gaafachuu barbaadde akkam jetta? What make you cry? What make you cry? Maaltu si boochisa? Nama tokko nan boochisinii jechuu barbaadde immoo maal jetta? Don't make me cry. Don't make me cry. Nan boochisinii jechuudha. Yookiin immoo nan boosisinii jechuudha. Now it is time to test ourselves. Yeroon ammaa kan nuuf galee moo nuuf hin galle jennee qormaata xiqqishaa yookiin immoo gaafilee muraasaan check goonu jechuudha. Gaafileen kun gaafilee 5. Which one is correct jedha. Kamtu sirriidha jedha. Kan sirrii ta'e keessaa filattu jechuudha. Gaafiin tokkoffaan akkana jedha. Deebiin isaa Eedha. Gaafiin lammaffaan immoo akkana jedha. Deebiin isaa Bidha. Kun yoo akkamimme? Deebiin isaa Cdha. Inni kunoo. Deebiin isaa Bidha. Inni xumuraa kunoo. Kamtu sirriidha? Cdha. Gaafileen keenya kanarraatis kana fakkaatu. Barumsi keenya kanarraas gaa isa kana fakkaata. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole share like godhuudhaan namoota biraatiin gahaadha. Yaada yookiin immoo gaafii yoo qabaattan commentii jala nuu kaa'uu isin dagatinaa isinin jenna. Have a wonderful time. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.